jedhama. Geergis Goorgisii jedhama. Seenaansaa umurii kootii xiqqoo qabeera. Geergis jedhama iyyuu bara Haayila Sillaaseetii innaa yeroo shiftaan jiru asitti abbootiin otoo mallakanuu immoo shiftaan immoo dhufee jalaa diigee baballeessaa jiru. Sanarraan kan ka'e yeroo dargii keessa sirna dargii keessa bara 1970 hundaa'ee jechuudha. Taabonni Mikaa'elaa kun jechuudha. Kanaaf innaa sanas abbootiin akkumatti immoo innaa dhaabatus immoo lafti kun immoo akkuma agartan kanatti kun aanaa wanciiti. Udumma bishaan dhangala'aa kanaas kun bishaan aanaa wanciiti. Kun immoo amma iddoon amma nuti teenyu kun immoo aanaa tokkee kuttaaytii jechuudha. Sababa kanarrattis walitti bu'iinsi danuu jira. Asitti immoo dhaabatu lafti kun ol ka'iinsa lafaati taabota mijataadha. Kaleessas iddoo kanatti Geergistuu irratti hundaa'ee isarratti taabota dhaabnee abbootiin keenya jedhan caasaanii duratti dargii bulchaanii nakki asitti mijataa miti gara katamaa keessatti dhaabatu isa jedhamuudhaan abbootiin keenya afaan walitti bu'anii sanarra beeta kanatti deemanii maamiree miratee bakka nu bu'anii amma isaan namsi isaanii amaaru wanni dhaayyuu sakiiruudha isaan taach nu hordofanii Illaatii kanallee gara waanshaatti kaanii ciitii isaanii nu fidanii kana amma nu qaqqabsiisanii rakkoon taabota keenyaa isa kana ammas immoo nuyi kanarraa kaafne immoo ammas nuti amma iddoo amma jedhamu gubbaarratti gargaarsa amaanutiidha abbootiin keenya isaan kaleessa faana dadhabanii nu biraa kufanii nu immoo dhalataan amma isaan jala geenyu kun ammoo nama agartan kana malee namni biraas hin jiru caafiidhaan rarraanee iddoo kana jirra jechuudha. Sababni isaa maali? Sababa kaleessa amantaan eenxeen hin jiru jechuudha innaa sanaaf. Eenxeen hin jiru akka maatii amantaan tokkichuma isum kanaan jalaa baaneet immoo nuti immoo sun kana qabannee cilaan cilleedhaan sadarkaa kanarra qaqqabne jechuudha. Kanaaf ammas batalay kan ittiin amma itti jiraannu amma maalinni akkuma amma otoo nama mana namaa wayii kadhaa dhaqee waan itti dubbachuu baadhee maallatti dubbate iddoo jedhamu gubbaarratti otoo nutis immoo akkanumatti namootatti dubbanne kun akkuma amma nu dubbistanii sin dubbisne kana rakkoo keenya otoo isinitti himanne immoo rakkoo kana immoo furmaata nuu ta'a iddoo jedhamu gubbaarratti danuu isaa akkanutuma booyyuutuma warra beeta kanatti itti sennaa jaarsi abbaa koo jiru yootuma babarreessanuu gargaarsum kanaan sa'aatii kana qaqqabne jechuudha. Ammas nuyi amma batalay amma otoo amma baroomsa akkasitti nu barsiisaan akkasitti jiraate sanbattamaariin akkatti qabaanne ijoolleen namti keenyallee ishiin akka ammas hin jettan kun iddoon taanetti ayyallaa hin deemtu jechuudha. Ayyallaa hin deemtu jechuudha. Jalaa baate ayyallaa hin deemtu. Amantaa kana immoo eessarra maa irraa dhufe ergisaadhaan beekna. Ijoolleen amma amantaan abbootii irraan ka'u ijoollee irraa jalaa butuu dubartii keenya irraa butuu qaanannaa abbaan qe'annaa garatti godhu dhabuut faana kufuu qaboo kanaatu warreen amma kana nama muraasa kanatti nu galchee malee maatiin namni dhaabbate kaleessa daduudha iyyuu isa kanaaf ammas nuyi amma akkuma kana urdeetaan amma nuuf kenname karaa wanciitiin akka shannaatiin hin beeka intala Tashaalaatichaa jedhamti biyya alaa jirti karaa sana deeggarsa wayii nuu deeggaranii amma birriidhum sanallee akkaawuntii banadhaa jedhanii akkaawuntii keenyarra birriin sun amma rarra'ee nu jalaa taa'ee jira. Amma isaanis egaa wal qunnamtii dhabneeti birriin sun amma dabtarii keenyarra jira kan isaan nu erganii waaqaatiif kennanii nu immoo safirraa kutee namaa kenne sana immoo otoo dhufanii waan ta'e hin jedhiin immoo nuti waan waaqaa waan sodaannuuf amma birriin kun amma birrii 58 wayii ta'a dabtarii keenyarra jira jechuudha. Nuyis immoo maal goona isa jedhamu irraa kaafne immoo nuyis immoo humna keenya kunina baranaaf dadhabne
Kuni goda jiru kana in argitu si ammasi andaraasha godaatee gaafa xinqannee achi bulaa qorra mo'amaa jira ala buluu hin danda'amu isa jedhamuudhaaf deetaan sanarraa kaafnee mana kana ijaarree baranaaf midhaan qonnee akka 23 wayitti gurgurree midhaan sanarraa immoo deebifnee immoo masarata mana wanni sana akka 16,000tiin waan kana goone ammaaf nutis sochii kanarra jirra ammaaf nutis immoo gara fuulduraa tokko isaan jedhani in jajjabaanna ijoollee keenyas ishii caafiidhaan nutti hafte yoo in kennina walii dhageenya ijoolleen nu jala jirtu ishee amma caafiidhaan jala jirtu akka ijoolleen kun barat anaan duras barsiisuu jamara hedduudhaan jalaa cite isa kana siin kennina isa jedhamuudhaa fi sinaa eebbisu sinaa kabaju rakkoon keenya koomma asii kaasan amma daaqoniinis hagoodhaa dhufa in salacha'a.